Obbo Taayyee Danda'aa guyyaa kaleessaa mana isaatii fudhatamuun gara mana hidhaatti deebifamuun dhagahame. Paartiin obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu yeroo ammaa kana hundaa'uun Tigraay keessatti sochii jalqabeera. Oduu biyya alaatiin waraanni Israa'el namoota walitti qabamanii Gaazaa keessatti gargaarsa eeggachaa jiran irratti haleellaa banuudhaan namoota 31 ajjeesuun gabaafameera. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabanneerraa hanga xumuraattiin waliin tura. Obbo Taayyee Danda'aa mana jireenyaa isaanii irraa humna nageenyaatiin to'atamuun dhagahame. Deetaa ministeera nagahaa fi miseensa caffee Oromiyaa duraanii kan ta'an obbo Taayyee Danda'am himanni lamaan irraa bilisa jedhaman deebi'ee falmii akka irratti geggeeffamu manni murtii waliigalaa federaalaa ajaja erga dabarsee sa'aatiiwwan muraasa booda to'annoo jala oolan. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa obbo Abirraa Nugusuu maamilli isaanii kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 10tti mana jireenyaa isaaniitii to'atamuu dubbateera. Akka abukaatoon kun jedhutti hidhaan kun ajaja mana murtii guyyaa kaleessaa dabarsee waliin wal qabatee kan raawwatame miti. Poolisoonni federaalaa gara mana jireenyaa obbo Taayyee Danda'aa dhufan ammoo to'annoo jala ooluu isaanii dura waajjira keessatti isa haasofsiisuu akka barbaadan itti himuu isaanis yaadachiiseera. Itti dabaluun ammoo manni murtii waliigalaa galmeen kun yookaan ammoo galmeen gara mana murtii ol'aanaa federaalaatti deebi'ee falmiin akka itti fufu murteessus galmeen hanga ammaatti mana murtii ol'aanaa fi aanaa yookaan abukaatoo isaa jechuu barbaadame bira akka hin geennes dubbateera. Mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa wixata kaleessaa taa'een wal iyyannoo abbaa alangaa waliigalaa federaalaa dhiheessee fudhachuun himata lamaan obbo Taayyeen kanaan dura bilisa jedhaman irraa akka ittisan ajajeera. Himatni lamaan obbo Taayyeen irraa bilisa jedhamanii turan diina waliin waloomuu fi ergaawwan sochii qaamolee farreen nageenyaa jedhamanii mootummaadhaan adda baafaman kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo deeggaran karaa feesbuukii isaaniitiin qoodaniiru kan jedhudha. Manni murtii ol'aanaa federaalaa dhaddachii lidataa hagayya bara 2024 jechuunis waggaa tokko dura barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodanii fi afgaaffii isaanii irratti yaada dabarsan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu heerri mootummaa isaaniif laate fayyadamuudhaan ala nageenya uummataa miidhuu akka hin dandeenye jechuun himataawwan kanneen irraa bilisa isaaniin jedheera. Obbo Taayyeen barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti qoodanii fi afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad erga qeeqanii yeroo muraasa booda muddee 11 bara 2023 aangoo irraa kaafamuun isaanii yaadatama. Guyyaa itti aanutti ammoo to'annoo jala ooluun himatni 3 irratti dhihaatee himatame. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa Ijibbaataa muddee 2 bara 2024 ooleen obbo Taayyeen wabiidhaan akka gadi dhiifamu murteessuun gadhiifamanii dhimma isaanii manaa akka hordofan taasisee tureera. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa waaree booda naannoo sa'aatii 10tti mana jireenyaa isaaniitii akka fudhataman gabaafameera. Paartiin mormituu Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fa'aa hundeessan ilaalcha siyaasaa qeeqa kanaan dura ka'aa ture akka sirreessuu hordofu ibseera. Paartiin tibbanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duraanii kan ta'anii fi obbo Geetaachoo Raddaa yeroo ammaa kana baha Afrikaatti gorsaa muummee ministeeraa ta'anii fi waahilloota isaaniitiin hundeeffame paartii Dimokiraatawaa Smart Tigraay jedhamu ilaalcha siyaasaa hordofu qeeqa TPLF ta'ee fi Addawaawii irratti ka'aa ture bu'uura irraa sirreessuu fi ta'uun qindeessaan hariiroo alaa paartichaa Piroofeesar Kindiyyaa Gabrahiyoot himaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa caamsaa 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti paartii Dimokiraatawaa Smart Tigraayiif eeyyamaa galmee yeroo kennee jira. Kaayyoo hundeeffamaa fi ilaalcha siyaasaa paartichaa ilaalchisee ibsaa kan kennan Piroofeesar Kindiyyaan haala yeroo ammaa addunyaa, haala naannoo fi biyyaalessaa akkasumas fedhii jijjiiramaa Tigraay keessattuu qonnaan bultoota dargaggootaa fi hayyoota biratti guddachaa dhufee tilmaama keessa galchuudhaan qabaachuu barbaachisa jechuunis hubachiisaniiru. Itti dabaluun ilaalchi siyaasaa paartichaa mirgaa fi bilisummaa lammiilee sadarkaa ol'aanaatti kabajuu fi tiksuu akka ta'e ibsuudhaan gama biraatiin qeeqa TPLFs ta'ee Addawaawii irratti hawaasa addunyaa guutuu irraa ka'aa ture bu'uurarraa ni sirreessinas jedheera. Itti aansee ammoo hooggantoonni ol'aanoon paartichaa koonferansii hundeeffama naannichaatti geggeeffamu irratti akka hirmaatan ibsuun yeroo ammaa kana yaaddoon nageenyaa jiraachuun isaa dhugaa ta'us bulchiinsi yeroo naannichaa yeroo kana salphisuudhaaf akka hojjetu dubbateera. Tigraay keessatti nagahaa fi tasgabbii dhugoomsuudhaaf gaheen keenya ni bahanna kan jedhan Piroofeesarichi mootummaan federaalaa gama kanaan hojii hin hiikaa jedhamu yookaan hiikuu hin qabu jechuudhaanis cichatee dubbateera. Hojii eegaluu paartii Dimokiraatawaa Smart Tigraay ilaalchisee caamsaa 24 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti ibsa kan laatan hoogganaan kominikeeshinii paartichaa obbo Raadaa'ii Halaafam waraana hamaa Tigraay keessatti geggeeffameen booda rakkoolee naannichatti mudatan
yaada haaraatiin hiikuun barbaachisaa waan ta'eef paartichi kan hundeeffame ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti jireenya tasgabbaa'aan hin jiru kan jedhan obbo Raadaa'ii itti dabaluudhaan uummanni Tigraay daandii addaa ta'etu isa barbaachisa. Paartiin nuti miseensa turres yaada haaraa fudhachuudhaaf dandeettii kan hin qabnedha jedhan. Kana jechuun isaanii ammoo paartii TPLF qeequu isaaniitiin. Kanaaf humnoonni yaada haaraa qaban gurmaa'anii qabsaa'uun dirqama ta'uu eeruun hooggantoonni paartichaa kanaan dura itti gaafatamummaa bulchiinsa yeroo Tigraay qabatanii turan haala mijataa hin taanee fi yaaddoo nageenyaa uumameen paarticha gadhiisuu isaaniis hubateera. Balaa nageenyaa mul'atu kana gidduutti paartiin qindeessanii itti fufuu ilaalchisee kan dubbatan obbo Raadaa'iin rakkoon jiru qabsoodhaan furmaata argatas jedhaniiru. Paartichi waajjira muummee isaa Maqaleetti akka hundeessuu fi ji'a itti aanu keessatti caasaalee naannichaa hanga gandaatti uumuun filannoo miseensota paartichaa akka geggeessus akeekkachiiseera. Itti dabaluun ammoo paartichi Finfinnee dabalatee naannolee garaagaraa keessatti caasaa akka uummatu eeruun hojiiwwan kunneen erga xumuramanii booda ji'a tokkoo fi walakkaa keessatti konferansii hundeeffame isaa Tigraayitti geggeessuudhaafis waadaa galeera. Obbo Raadaa'iin waa'ee Eertiriyaa ilaalchisee yeroo dubbatan Eertiriyaan biyya birmadummaa qabdudha. Kanaaf ammoo hariiroon gochuu dandeessu karaa mootummaa federaalaatiin ta'uu qaba jedhan. Eertiriyaa wajjin hariiroon qajeelfamaa hin qabne godhamuun nageenya keenya kan balleessudha jechuun yoo itti dabalan obbo Raadaa'iin kanaan ammoo itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'ee yaada kana akka deeggaranis eeraniiru. Kanaan dura gareen obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu TPLF irraa gargar bahuudhaan dhaaba siyaasaa haaraa hundeessuuf adeemsa irra jiraachuun gaaffii fi deebii faanaa irratti taasiseen obbo Geetaachoon dubbatee ture. Ministeerri dhimma alaa imalli seeraan alaa gara Maayinaamar deebi'ee eegaluu dubbate. Fatonni yookaan daldaltoonni chaappaa dhaabbatichaa fakkeessanii fayyadamuudhaan ololaan namoota akka kakaasaa jiranis kaafameera. Mootummaan lammiilee faddaaltota seeraan alaatiin gara Maayinaamar geeffaman deebisuuf carraaqqii godhus imallee seeraan alaa kun ammallee bal'inaan akka mul'atu dubbate ministeerri dhimma alaa. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo ibsaa kamisa darbe gaazexeessitootaaf kennanii wayita dubbatanitti lammiileen Itoophiyaa Maayinaamar keessatti haala rakkisaa keessa turan 700 ta'an gara biyya isaaniitti deebi'uu yeroo jalqabanii fi yeroo kanatti ammoo lammiileen biraa gara biyya alaatti bahaa akka jiran dubbateera. Lammiileen faddaaltota seeraan alaatiin gara Maayinaamar geeffaman deebisuudhaaf karaa imbaasii Itoophiyaa biyya Hindii Niiw Deelhiitti argamuun tattaaffiin taasifamaa akka jiru hanga ammaatti addaan hin cinne jedhan. Mootummaan irra deddeebiidhaan carraaqqee fi yaadachiisa lammiilee haala rakkisaa keessa jiran akka deebisan taasisaa turullee godaansi seeraan alaa dhaabbachuu dhabuun isaa waan nama gaddisiisuudhas jechuun dubbateera. Oduu biyya alaatiin muummeen ministeeraa Suudaan mootummaa yeroo diiguun himame. Muummeen ministeeraa Suudaan mootummaa yeroo diigullee mootummaan Suudaan haaraan yoom akka ijaaramu wanti himamu ta'ee wanta tokko kan hin dubbatamnedha. Hoogganaan waraanaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan kan dubbatan yookaan muudaman Kaamil Idris erga fonqolcha waraanaa bara 2013 raawwatameen booda muummicha ministeeraa Suudaan isa jalqabaa ta'uun sanbata darbe sirna kakuu kan raawwatan yoo ta'u muummeen ministeerichaa mootummaa yeroo diiganii jiru jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Kaamil Idris haasaa tibbana taasisaniin paartilee siyaasaa irraa walabaa ta'anii tasgabbii nageenyaa fi Suudaan deebisanii ijaaruu irratti xiyyeeffachuuf waadaa galaniiru. Humni dhukaasaa ariifataa kun michoota gamtaa waliin mootummaa wal fakkaatu ijaaruudhaaf karoorfachuu yookaan karoora qabaachuu isaa ifoomeera jechuun Ispuutnik gabaaseeti kan inni jiru. Naayijeeriyaatti lakkoofsi namoota balaa lolaa roobaa mudatee lubbuun isaanii darban 700 siquun himame. Rooba cimaa kamisa darbe Naayijeeriyaa magaalaa bin lolaa cimaan kan uumame yoo ta'u baay'inni namoota du'anii 200 ol jedhamee turus yeroo ammaa kana garuu 700 akka siquun isaa hin oolle gabaafameera. Bulchaan naannoo Mookaawaa obbo Muhammad Aliyyuu akka himanitti tatamsa'inna dhibee daddarbirsaa ittisuu namoota balaa kanaan qabamanii yookaan kanaan awwaalaman qotanii baasuudhaan yeroo dhihootti sirna awwaalchaa raawwachuun kan jalqabamu ta'a jechuunis dubbataniiru. Giddugaleessa Naayijeeriyaatti rooba cimaa roobeen balaa mudateen namoonni 500 ammallee achi buuteen isaanii akka hin arganne gabaafameera. UN ajjeechaa Gaazaa naannawa Araabsaa gargaarsaatti raawwatame akka qoratamu gaafate. Barreessaan ol aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ajjeechaa Filisteemota Araabsaa gargaarsa namoomaa dilbata raawwatame qaama walabaatiin akka gaafatamu jedhameera. Himannaan humnoonni Israa'el namoota gargaarsaaf walitti qabaman irratti dhukaasa banuudhaan erga gabaafamee booda dhimmichi falmisiisaa ta'aa dhufeera. Wirtuu Raafaa keessatti argamu Gaazaa Humanitarian Foundation jedhamu keessatti kan Ameerikaa fi Israa'eliin geggeeffamurraa nyaata eegaa osoo jiranii
rasaasni isaanitti dhukaafamuu namoonni ijaan argan dubbatanii turan. Fannoo diimaan gama isaaniitiin namoonni miidhamanii gara hospitaalaatti geeffaman 179 keessaa namoonni 21 lubbuu isaanii dhabaniiru jedheera. Haa ta'u malee dhaabbanni ittisaa siivilii Hamaasiin geggeeffamu akka jedhetti lakkoofsi namoota yeruma sanitti du'anii 31 malee 21 miti jechuun mormeera. Dilbata darbee waraanni Israa'el loltoota isaa namoota nagahaa naannoo yookaan bakka sana keessa jiran irratti dhukaasa banuu isaanii kan haalee fi gama isaaniitiin kana ilaalchisee dhihaatan odeeffannoo sobaati jechuunis kakateera. Dhaabbanni Gaazaan Humanitarian Foundation jedhamu kun gabaasaaleen kun sobaan kan hojjetaman ta'uu ibsuun ragaa haleellaa kanaa yookaan naannoo sanatti raawwatame jedhame tokkollee ani hin argine jechuun haalee jira. Israa'el ammoo miidiyaalee gurguddoo addunyaa BBC dabalatee dhaabbilee sabaa kanneen himan addunyaa guutuu irraa gara Gaazaatti akka hin seenne waan dhorkiteef naannoo sana keessatti wanti mirkaneeffamu tokkollee gara miidiyaatiin akka hin jirre dubbatamaa jira. Barreessaan ol aanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares ibsa wiixata kaleessaa kennaniin gabaasaa Gaazaa keessatti Filisxeemonni Gaazatti gargaarsa osoo eeggataa jiranii ajjeefamuu fi madaa'uu isaanii na rifachiiseera jedhaniiru. Taateewwan kanarratti qorannoon hatattamaa fi walabaa akka geggeeffamuu fi yakkamtoonni akka itti gaafataman jechuunis gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Israa'el deebii kanaaf kennaniin kun salphina jechuun dubbateeti kan inni jiru. Oduu goenna kan xumuraa guyyaa har'aatiif qabanneen Zeleniskiin booji'amtoonni waraanaa dabalataa akka gadhiifaman yookaan bilisa akka bahan beeksise. Zeleniskiin marii Istaanbuulitti kaleessa geggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee booji'amtoonni waraanaa hedduun bilisa akka bahan akka eegnu jedheera. Zeleniskiin fedhii waraanaa guddachuu qofa waan ta'eef eenyu akka naatootti makamuu danda'uu fi hin dandeenye kan murteessu Puutiiniif hayyamuu hin qabnu jedhe. Galmi waloo isaanii beela weeraraa Raashaa guutumatti xumuruu akka ta'es cimsanii dubbataniiru. Zeleniskiin akka jedhanitti naatoon Raashaa waraanaa kana irraa homaa akka hin arganne erga dabarsuufi jedheera. Kun akka raawwatamu gochuuf ammoo hundi keenyayyuu waliin hojjechuu qabna jechuun warroota lixaa guutuuf ergaa dabarseera. Mootummaan Yukureen Volodimir Zeleniskiin erga guyyaa kaleessaa ganama Raashaatti haleellaa cimaa raawwachuudhaan xayyaarota baasiin isaanii biiliyoona 7 siqan erga barbadeessee booda onnee guutuun dubbachuu isaa kun yeroo jalqabaati.